harka fuunni akkam jirtu harmoo kompiitara keenya irratti abbaa qabeenyaa yookiin net administreetorii kan jennu sana akkaataa ittiin adda baafannu isinitti himuun barbaada. Inni kun kan inni barbaachisu naannoo waajjiraalee yookaan immoo manneetiin barnoota adda addaa keessatti kompiitara tokko yeroo itti namoonni baay'een wal faana fayyadamanii abbaa qabeenyaa jechaan administreetorii akkaawuntii sana eenyu akka ta'ee fi akkaawuntii eenyuutiin akka linnee fayyadamaa jiru adda baafachuuf nama gargaara. Kana gochuuf jalqaba irratti bakka search program jettu kana irratti CMD yookaan run jennee barreessina. Yoo run jennee barreessinu bifa kanaan nuu dhufa. Kana boodatti bakka kanarratti CMD jenna. Enter jenna. Bakka enter yoo jennee deebinu net user anko amma net user daadii jedha. Akka kanaatiin kompiitara irratti abbaa akkaawuntii sana adda baafachuun akka danda'amu isinis mee yaalaa itti gargaaramaa waan akka jettanii galatoomaa.